Ashama harka fuudhee kabajamoo fi jaallatamoo hordoftoota koo. Akkam jirtu neegaa keessanii neegaa kooti fayyaa kinoo neegayaan dhufee jira. Isinis bakka jirtan hunditti akka neegaa qabaattan abdii guddaan qaba. Ammallee bakka jirtan hunditti neegaa fi fayyaan isiniif haa baay'atu isiniin jechuun jaalladha. Egaan guyyaa har'aa kana turtii guyyaa muraasaa booda viidiyoodhaan haala kanaan walitti deebineetii jirra jechuudha. Egaan kabajamoo fi jaallatamoo hordoftoota koo maatii koo warreen taatan hundi keessan galata guddaa ana biraa qabdu jechuudha. Galanni koo yeroo hundumaa akkuma itti fufetti jira. Guyyaa har'aa kana ammoo istiidiyoo keessaa gadi baaneeti iddoo addaa kanatti argamnaa jechuudha. Egaan wanti guyyaa har'aa kana istiidiyoo keessaa yookiin mana keessaa gadi nu baaseeti iddoo addaa kanatti nu fide wanta tokkoo fi tokko jechuudha. Innis maal inni jechuun keessaan hin oolu. Egaan maal isinitti fakkaate guyyaa har'aa kana keessummaa addaa tokko hin qabaa jechuudha. Sagantaa keessummaa kana irratti iddoo kana qilleensa keessatti egaan uumama keessa yeroo teessu iddoo biqiloota magariisaa fi iddoo qilleensi jiru gaafa argamtu wanta hundumaafiyyuu bashannanaafis ta'ee boqonnaadhaaf sammuu keef wanta hundaaf baay'ee anis kanumaa fi guyyaa har'aa kana qilleensa kana keessa taa'uudhaan iddoo addaa kana filadhee iddoo kanatti isiniif argame jechuudha. Egaan keessummaan kun eenyu inni keessummaa akkamii nu barsiisuu fiddee dhufte kan jedhuuf ammoo viidiyoo kiyyaa hanga dhumaatitti yoo daawwattan arguutii ni dandeessu akkasumallee wal barachuutii ni dandeessu jechuudha. Egaan amma sa'aatiin yookaan yeroon keenya geetii keessummaan keenya iddoo keenyatti nuuf argamutti isin maal gootu anaa wajjin turtii taasistu. Ana ammoo gitaara kana isiniif taphadhaa jechuudha. Haga keessummaan keenya sa'aatiin ga'ee dhufutti turtii keessan ana wajjin taasisaa isiniin jechuun affeerraa kootiidha. Egaan gitaara taphachuu nin shaakaleetiin isin agarsiisa. Isin immoo gaarii yoo ta'e gaariidhaan naan jechuu jechuudha. Keenya shanan qofa fayyadamuudhaan gitaara taphachuu ni dandeenya. Wantuma hundaafiyyuu wanti hundumtuu ogummaa fi dandeettii barbaachisaa jechuudha. Ani garuu dandeettii qabaachuu baadhus shaakaluudhaaf mirga qaba waan ta'eef shaakalee isinitti agarsiisaa jira jechuudha. Isinis yaada keessan immoo naan qooda. Turtii hanga yoonaa na wajjin taasistanii fi galanni keessan guddaadha. Egaan guyyaa har'aa kana keessummaan kiyya sababa addaatiin na jalaa hafeetii jira yoo ta'u yeroo isaa kabajee iddoo kanatti naaf argamuutii hin dandeenye waan ta'eef iyyuu jechuudha. Guyyaa har'aa keessummaan isiniif dhiyeessuudhaaf yaade hin dhufne jechuudha. Egaan kan namni hin dhufu jedhee yookaan shakkii hin qabuun ture yeroo jalqaba isiniif dhiyeessu. Haa ta'u malee garuu keessummaan kiyya kuni osoo dhufee iddoo nani waametti haala kanaan sagantaa kanaa saganteessee qopheessee iddoo kanatti eegaa osoo hin jiruutti sababa addaatiin keessummaan kiyya kuni osoo hin dhufinii na jalaa hafee jira jechuudha.
Egaan kanaafiyyuu sagantaan guyyaa har'aatii fi isiniif dhiyeessee asumarratti akka xumuramu barbaada. Garuu ammoo keessummaa kiyya arguudhaaf warreen si'ainaan ilaalaa yookaan dhaggeeffachaa eegaa turtanii dhiifama guddaan isin gaafadhaa. Guyyaa hambiraa keessummaa kiyya kana akka isiniif dhiyeessu har'umaan waadaa isiniif gala.